ነገሮች ላይ ሰላም ሰላም ናስሪያ ሀዲቃ ናስሪያ አካባቢ ነው ያለችው። ሰላም እንቃቋት ቤተሰብ ካላት እገናታለሁ ካስፈለገ ሽባ አደርጋታለሁ። ሰላም በጣም ጥሩ ሰው ነች ግን obboleettiin keenya kun biyya Saudi Arabiyaa keessatti jechuudha akka sammuun ishii tuqame jechuudha. Sammuun ishii tuqamee jira obboleettii keenya kanaafi birmadhaa isiniin jenna dhaqqabaayee isiniin jechuun jaaladha. Egaa akka taatu argaa jirtu jechuudha. Warroonni Saudi Arabiyaa keessa jirtan adaraa mucayyoon kun biyya ishiitti akka galtu godhaa. Nama biyya Itoophiyaati jechuudha. Nama keenya kanaafuu zariidhaan qoonqadhaan afaaniin osoo waliin qoodiin walaa gargaarru wal biraa dhaabbannu. Egaa gaafa ishiin waa taate yookaan gaafa ishiin boqatte akkamitti galchina yookaan akkam goona jettanii mari'achuurra ammuma karaa furmaatatti seenuun barbaachisaadha isiniin jedha. Egaa nagaallee hin daganne akkam jirtan fayyaa keessanii hordoftoota kiyyaa ani nagaa kiyya galata rabbii hundi keessan immoo akka nagaa fayyaa taatan abdii guddaan qaba jechuudha. Egaa asumarraanii akkuma ani dubbadheetti jechuudha ijoolleen keenya baay'ee rakkachaa jiru. Namni nagaa qabullee nagaa dhabaa jira jechuudha. Bara kana keessa biyya ormaa keessattis haa ta'u biyya keessattis haa ta'u jechuudha. Obboleettii keenya kana akkuma argaa jirtan biyyoo isaan keessatti yeroo boqonnaa isaanii bahan jechuudha. Araboonni bar jedhuun isaanii bakka bari isaanitti jechuudha. Awwaaran akkasitti makamtee teessi mastaawwatii garaagaraa jechuudha caccabsitee jechuudha mana keessaa. Walumaa galatti obboleettii keenya sammuun ishee tuqamee jira jechuudha. Egaa ijoolleen araboonni ijoolleen mana arabaa hojjetan tariitii yookaan nama lamaan hojjechuu dandeessu ta'in beekamu jechuudha. Amma kun yookaan namuma keenyatti akkana wal godha yookaan immoo jarata akkana godha jechuudha. Egaa of eeggannoo waaqaa gaditti jechuudha. Waaqni nama haa eegu garuu waaqaa gaditti nutuyyuu of eega jechuudha. Of eeggannoon baay'ee barbaachisaadha. Kabajamtoota kiyya of eeggannoo godhaa. Of eeggannoo haa goonu. Mana namaa keessa gaafa jiraannu akkuma arginetti jiraachuun barbaachisaa miti isiniin jechuun jaalladha. Asumarraanii of eeggannoo guddaadha yaa jiraannu isiniin jedha. Egaa dhugaa baay'een gaddee viidiyoo kana argee viidiyoon kunis turaa miti jechuudha. Namoonni baay'ee yeroo nuti viidiyoo finnee dubbannu turaadha jedhu. Viidiyichi turaallee ta'u yaanni nu haasofnu turaa miti isinii galee. Viidiyoon turaa yoo ta'e yaanni nuti dabarsaa jirru kun wanti nu haasaa jirru kun turaa miti waan ammaati jechuudha. Nuti amma arginee waan durii san haasaa hin jirru. Waan ammaa wal qabsiisnee haasaa jirra malee. Kanaafuu akkasitti fudhadhaa ta'u ani maalan godhuu qabaa? Bakka jiru kanatti akkamitti of eeggannoo gochuun qabaa? Akkamitti yoon taa'in nagaan jiraadha jechuutu sinirra jiraata jechuudha. Warroonni immoo ala baatanii hojjettan akkuma argitan mana ijaazaa hin deemina. Bakkuma argitanitti hin argamina jechuudha. Bakkuma isinii nuuf ta'a jettanii yaaddanitti hin argamina jechuudha. Bakki hundi akka ati jettetti sii ta'uu dhabuu danda'a. Fakkeenya mana madaamitis haa ta'u mana namaatis mana alas haa hojjettu. Fakkeenya alas hojjedhu mana madaamis hojjedhu akka yaada keetii sii ta'uu dhabuu danda'a jechuudha. Kanaafuu gadi baatanii waan biraatirra rakkoo biraatiif saaxilamuu irra yoo barbaaddan kara biyya keessanii galaatoo waan warri keessan nyaatu nyaadha waan warri keessan dhugu dhugaa jechuudha. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e alabaanee wantoota hedduun nu mudata. Mana ijaazaa keessatti beela'uu jira, rakkachuu jira, dheebochuu jira, mana kiraayii waan kaffalatan dhabuu jira. Wantoota hedduun nama rakkisa dhugaa dubbachuuf wantiin argeefan jechuudha. Baay'ee kan ulfaatu ofirratti waan hin argeef jechuudha. Manuma ijaazaatu taa'uun gadi bahanii hojii dhabanii taa'uun cinqatii sammuun namatti fida jechuudha. Dhukkubbii sammuu kan namatti fidu yeroo baay'ee dhiphina sammuu kan ijoollee keenyatti fidu hojii dhabanii taa'uu irraayi malee otoo hojii qabaatanii hojjetanii hanga barbaadellee aartu hanga barbaadellee waan feete taate hojii keessanitti boqotta jechuudha. Hojii keessanitti boqonnaa fudhata. Kanaafuu
of eeggannoo guddaadhaan hojjedhaa. Mana madaamii yoo ijaazaa baatanii manni isin ta'uu baate xalabaa baatanii mana ijaazaa deemuu hin baay'isinaayi. Manni ijaazaa homaa hin godhu. Birrii kee fixuu wantoota garaagaraa itti maallaqa kee baastee maallaqa kee mancaasuu dhugaa biyya keetti wanna baateef illee si irraanfachiisa jechuudha manni ijaazaa. Kanaafuu yoommoo mana madaamii ishiin ani namoonni baay'een ani uffata miicuudhaan hin gale yookaan immoo ani qulqullinaan hin gale akkamittiin nyaata hojjechuu hin qabu hojjedhu jedhanii namoonni hojii gadhiisan jiru jechuudha. Akkas ta'uu hin qabu nuti kaayyoo biyya abaaniif qabna waan ta'eef hojjenneef jijjiirree akka gallu taana malee akka asitti hafnu hin taanu jechuudha. Gaafa asitti hafnes rakkoodha. Amma as teenyee mana ijaazaa teenyee gaafa ji'a 2 ji'a 3 teenyee wanni nyaannu dhabamaa wanni mana kiraayii kaffalannu dhabamaa maaltu dhufaree kanarra kan darbe dhukkubbii sammuuti fida maraachuu dhufa jechuudha. Walloluu nama wal jibbuu achi keessatti jechuudha. Nama wal jibbuu wantoonni akkasii kun yeroo baay'eetti argamu jechuudha. Ijoollee keenya irratti walloluu jechuudha. Wantoota garaagaraa walirratti yaaduu kanatu dhufa jechuudha booddeerra jechuudha. Kanaafuu obboleettii keenya kanaan wal qabsiisetiin jechuudha. Obboleettiin keenya kunis tariitoo mana namaatii baatee mana ijaazaatti deebitee jechuudha. Mana bakka hojiitti baatee yeroo mana ijaazaadhaatti wantoonni garaagaraa mudachuu danda'a. Waa hedduudha jechuudha. Biyya namaa keessatti kaa'ee waaqayyo nama haa eegu. Waaqayyo gaditti immoo isin of sirreessuudha jechuudha. Walumaa galatti of koo dhiisee osoo hin ta'in of dhiisee osoo hin ta'in kan haasa'aa jiru walumaa galattiidha jechuudha. Of qulqulleessee osoo haasa'aa hin ta'in anis dabalatee jechuudha. Anis dabalatee yeroo viidiyoo kan arge yaada garaagaraa yaada haaraa sammuu koo dhufu jechuudha. Yeroo shamarran biyya Arabaa keessa jiran miidhaman ani ammoo yaadonni garaagaraa sammuu kiyyatti nanamu jechuudha. Maaliif jechuun guyyaa sammuu ofii haaromsaan deema jechuudha. Maaliif jennaan har'a yoon waan tokko balleessuu yaade yookaan maallaqa kootis haa ta'u immoo madaamii kootillee wallolee gaafa ba'uu hedu jechuudha. Ishii biraa wanti ta'e wanti shamarran keenya kanarra ga'u ija koo dura yoo dhufe nan dhiisa jechuudha. Maaliif asumatti madaamii tunnaan haalultu malee bakka baheetoo akka ijoolleen rakkoorra geessu kana nan argaa mitiire. Rakkoorra ga'uu hin barbaadu jedha. Akkanatti osoo yaadne hundi keenya rakkoorra hin buunu jechuudha. Madaamiin birrii nu dabaluu didde nu ala hojjenna. Nu immoo ikaama qabna. Nu immoo akka barbaannetti biyya keessa jiraachuu dandeenya. Birrii tanaan hojjedha. Warroonni jedhanii hojii gadhiisanii baanis jiru jechuudha. Dhugaa dubbachuuf hojii gadi dhiisina. Haga hojii argattanii hojii dhaabbataa argattaniiti mana madaamii taa'aa hojjetadha. Madaamiin deemin jettu madaamiin deem jettu hin jirtu yoo ati maallaqa naa dabali maali ani sidaatiidhaan dhufe akkamitti nyaata hojjedha yoo jettee kana qofa jechuudha. Madaamiin kan ishiin deemi baqa ati hojiin barbaaddu waan ta'eef deemsi jette. Garuu gaafa mataa gadi qabattee tole ishii nan hojjedha jette madaamii kan caala si jaalachaa deemti jechuudha. Si jaalachaa. Kanaafuu of eeggannoo guddaa godhachuutu iyyuu isinirra jiraata. Mana madaamitii hin bayinaayi. Mana madaamii yeroo baanee rakkooleen garaagaraa nu mudachuu danda'a. Dhiphinni sammuu nu mudachuu danda'a. Hojii dhabame dhiphinni sammuutiif saaxilamuu dandeenya jechuudha. Yeroo ammaa kana keessatti immoo amma keessa jiru kana hojii dhabameeti ijoolleen akka jiraniin mana ijaazaa taa'aa jirru. Kuwwani hojii dhabee ta'a. Kuwwani immoo bakki hojii fagoo ta'ee hojii akkamitti fagoo deemna. Birrii meeqan deemna. Birrii 500 immoo hin deeman. Birrii 400 immoo hin deeman. Yoo 2,000 ta'in 2,700 yoo hin ta'in kanaan ala hin deemu jedhanii namoonni ijaazaatti yeroo isaanii ofirraa fixaa jiru. Obboleettii kiyya yeroo ofirraa fixin birrii 1,000 yoo galte taa'uurra mana ijaazaa ji'a tokko yoo ta'e birrii argatta. Wacii baasta malee birriin argattu jechuudha. Baasii baasta malee. Kanaafuu 1,000 yoo hojjette gahaadhaan jedha. Haga hojii dhaabbataa argattutti haga hojii barbaaddu argattutti hojjechaati hojii barbaaddat malee taa'anii hojii hin barbaaddatanii yoon dogoggore immoo dhiifama guddaa namuuf kolchaa isiniin jedha. Oraa bulaa isiniin jedha. Koomentiin keenya sa'aatii 24 banaadha nuuf barreessaa.